Ashamaa daawwattoota hordoftoota Reedii Adam Tube akkam nagaa keessanii baga nagaa taatan bakkuma isin jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa zoore yookaan immoo zooro isin biraa ga'u jecha egaa daawwattoota kiyya akkam nagaa keessanii baga jiraattanii baga jala bultii irreecha bara 2013 nagayaan geessan warroonni geessan isiniin jecha warroota irreessa kanarraa hanqatanii lubbuu isaanii wareega ta'eef rabbiin jannataa fi biyyoo isaanii taasalphisu jennee kadhannaa kenna fi yaadannoo kenna goonaaf jechuudha. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti Reedii Adam Tube namoonni YouTube channel kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii koo ta'a. Kana booda gaafa maatii koo taate walumaan ga ilaallu ta'a. Egaan daawwattoota keenya barri kuni bara akkamitti irreeffatamuudha barri dhufummoo bara akkamitti haala amma qophiin irra jiru haala akkamitti yoo jenne gama qophiitti osoo hin deemin dura waan yaadatamuu qabuu fi waan dubbatamuu qabu irraa dubbadha. Ani keessi koo baay'ee tokko na dhaga'ama. Bara kanatti waa meeqatu akka nurraa hir'atee fi bareen gaddaa akkam akka ture yaa jara kenna waggaa dabre dhugumatti addunyaan tunguutuun Oromoo fakkaatee turte. Irreessi Finfinneetti kabajame. Irreechi Finfinneetti bara 2012 kabajame. Irreecha addunyaa kanarratti hin deebine ture. Hanga qaama mootummaatirraa qaama dhuunfatitti ga'utti tokkummatu ture yeroo sanitti, jaalalatu ture yeroo sanitti. Mootummaa fi ummata, mootummaa fi paartii wanni jedhamu hin turre yeroo sanitti. Hunduu mootii ture yeroo sanitti, jaalalatu ture. Irreecha gaarii ture shakkii tokko malee xiqqaa fi guddaan bahee irreeffate Finfinnee tana lafa Oromoo fi Oromiyaa guyyaa san dhugumaan fakkeessan. Guyyaa san diinni Oromoodhaa cabee ture. Har'a garuu tokkoffaa mootummaa fi uummanni wal addaa, paartii fi uummanni wal addaa, paartii fi mootummaan wal addaa, tokkummaan hin jiru. Akkasumattuu iyyuu gootota qaqqaalii, namoota qaqqaalii irreessa kanarratti dhabnee jirra jechuudha. Bara dabre Haacaaluu Hundeessaa goonni keenya artist Haacaaluu Hundeessaa irreecha irratti taphoota inni dargaggoo waliin taphatu yaada inni dabarsuuti ture. Akkasumas hayyoonni keenya warreen akka Baqqalaa Garbaa, Jawaar Muhammad qaama mootummaa waliin wal ta'anii bakka tokkotti gaafa argaa turretti baay'ee gammannee turre. Har'a garuu kun hundi dhabamee kun Qilinxootti mana hidhaatitti kun qabrii booddatti gaafa seenu nama gaddisiisaa jechuudha. Homaayyuu miti ammas qabsaa'aniin kufaa qabsoon itti fufaa akkuma jedhamu san yaadannoo isaanii akkuma jirutti gochaa yaadannoo isaanii gochaa fi haalli amma itti qophaa'ame haala baay'ee bareedaadha. Xiiqii kanas keessa galee jira. Ayyaanni irreessaa durumaa bareedaadha. Haa ta'u kan barana uffanni aadaa Oromoo faayame addunyaa kanarratti waan biraa argaa hin jirru yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa kanarratti faaya uffata Oromoo kana kan ijaan argeen beeyni kana diizaayina babbareedaa kana dhugaa rabbiititti nama hinaasisa bara. Dhugaa rabbiititti ani bara baranaa hinaafee garuu gootonni keenna fi hayyoonni keenna gaafa dhabamantu garaa koo na quuqe jechuudha dhugaa rabbiititti. Ayyaanichi qophiinsaa baay'ee bareedaa ture. Akkuma bareen gaddaa san bifa tasgabbiitiin akka dabrummoo abdii qaba. Baay'isawee hunduuyyuu ni dabra waan hunda agarree jirra. 2016 biyya ture. Gaafa 2016 gaafa daawon wayyaanee jedhamu san an Itoophiyaa ture. Biyya ture. Biyya kiyya taa'ee falmachaa ture gaafas diina. Wanti guyyaa san ta'e waan seena qabeessa ture. Akkasumas lubbuu qaalii lubbuu gaarii dhabnee ture. Lubbuu nama 800 halkan tokko dhabnee ture. Kanaaf lubbuu qaalii san deebinee akka hin dhabneef amma wanti nurraa eegamu haaluma barbaachisu haaluma tasgabbaa ta'e waan gaafatamuu qabu yoo gaafatame madirakii gubbatti abbaan gadaa jira waan ta'eef haala tasgabbiitii fi haala wal jala deemuutiin osoo walirra girrisanii waca tokko fiigicha tokko osoo hin godhin suuta adeemsa keenya wal duraa duubatti wal eegaa akkuma bara eengaddaa san bara eengaddaa amma diinonni keessa ture diin naafxanyaa fi wayyaaneen achi keessa turte garuu qeerroon tokko ta'ee of eegee bilisaan osoo lubbuun tokko wareegamin osoo wanti tokko hin ta'in taasifamee geggeeffamee jechuudha. Bara baranaas yaadannoo gootota keenyaa yoo gaafa gootanillee bifa tasgabbaa ta'een bifa wanni hundi guutameen akka dabarsitan lubbuu tokko dhabuun barbaannu maaliif
lubbuun dhabnee nu gaabbisiisaa jira waan ta'eef lubbuun namaa akka hin baanetti bifa tasgabbaa ta'een akka kabajjan dhaamsa qeerroo biyyaatiif isinii qaba. Maatii keessaniifis wanni dhaamta yoo jiraate bakka irreechaa kana tokkummaa keessanii fi jaalala akkasumas gaafii ummata keessanii qofa malee akka fiigicha adda addaa taasistanii lubbuu keessan wareegan goone maatii keessanii fi maa jechuudha. Namni obboleeyyan qabdan, namni obboleettii qabdan, obboleeyyan irreecha xiqqii waan ta'eef namni hafu hin jiru, biyya hundarraa deemama. So kana waan ta'eef of eeggannoolee barbaachisu maatii keessaniif kaa'amu. Diinni keenya waan adda addaatiin nu shororkeessee nu ajjeesuu danda'a. Maaliif fakkeenya amma dura 2016 wanti ummanni keenya lakkoofsan 800 bakka takkatti dhumeef maaliif dhukaasa adda addaatu dhagaame helikoophtaratu deemaa ture. Namni keenya ofumaa fiigee wal ajjeesaa ture guyyaa san jechuudha. Doora isaas ni dhuka'ee namarratti hin dhuka'in dhukaa qilleensarra dhuka'ee qofaan namni keenya osoo fiigu qilirraa walirratti duudee namni 800 ol galaafatame jechuudha. Wanta akkasii sun akka hin taane hundi keenya wal eeguudhaan wal kabajuudhaan waan abbaan gadaa jedhe naamusaan gochaatiniin seenaa qabeessa akka gootan irreecha kana abdii qaba. Irreechi kun seenaa qabeessa ta'uunsaa warroota wareegamaniif akka lubbuun qaaliin isaanii kabajaa fi siidaan adda addaa dhaabatuuf gaafilee adda addaan gaafatama. Akkasumas immoo namoota hidhamaa sababa siyaasatiif hidhamanillee gadhiifamanii akka ummanni barbaadutti isaaniif dalagan waanuma kana malee waca biraan barbaachisu jechuudha. Kun akka of eeganii fi biyya alaatitti gaafa dabriin ummootu biyyoonni alaa haala baay'ee nama hinaafsisu keessa jiranii. Amma biyyumaan keessa jiru kanatti qophiin irreechaa baay'ee tokko ka ajaa'ibaati. Baay'isawee wanni jechuu barbaadu irraa fadhe bira dabre irreecha jechuun namni hin beekamaadha. Irreechi amantii waaqeffataati. Haa ta'uuti garuu mootu Oromoon hunduun deema. Maaliif deemamaa bakka kana tokkummaa uummata Oromoo argisiisuudhaaf bakka uummanni Oromoo hangam akka wal jaallatu hangam akka tokkummaa qabu kanaaf malee namni amantii kiyya jedheetiin itti yaadu hin jiru. Amma fakkeenyaaf nama achi salaatu jira, nama achitti mootu waan adda addaa godhutu sagada adda addaa godhutu jira. Amantii ofii irratti hundaa'ee bakka san dhaquun uummata rakkoo hin qabu jechuudha. Bakka san dhaquun bakka waanuma uummanni barbaada. Fakkeenya bareen gaddaa laala. Uffannaa aadaa keenya Oromummaa faaya keenya kana argisiisu malee namni waan biraa godhee waan biraa komatame tokko hin jiru jechuudha. Kun wal burjaajessuu hin ta'u. Kanaaf wal arrabsuu osoo hin taane bifuma kabajaa ta'een bakkuma jiranitti bakka sagalee ofii dhageessaa kabaja ayyaana Oromoon maal akka ta'e aadaa ofii argisiisa. Bar uffata aadaa uffatuu qoftu Oromoon maal akka ta'e addunyatti beeksisa. Oromoon uummata akkamii akka ta'e uummata aadaa isaa hagam bareedu akka ta'e addunyatti argisiisaa jechuudha. So warri biyya alaa jirtan uffanni isin addunyaa kanarra oofaa jirtan baay'ee tokko miidhagaadha. Ka warra Itoophiyaa dhiisika ka warra biyya jiru hinaafan nugubanii jiran dhugaa rabbiititti baay'ee tokko bareeda uffanni isaanii namatti tola. Kennallee uffata akkasaniititti haala gaariidhaan uffadhaa. Namoonni mana madaam jirtanillee rakkina qabu. Uffanni keessan poostan isinii dhufuu danda'a bakka barbaadanitti namoota uffata qabanirraa xalabadhaatiniin bakka isin barbaadan isinii hafidanii bakkuma jirtanitti irreeffadhaa bakka bakkuma jirtanitti yaadan Oromummaa keessan faaya keessaniin miidhaga. Maaliif namni biyya qabu tokko faaya qaba. Faaya jechuun bareeduma qaba. Uffata biyya keetiitiin gaafa bareedu uffata abbaa gadaa ta'e uffata abaa'oo ta'e uffanni aadaa kutaa adda addaa kutaa Harargee kutaa Wallaggaa kutaa Shawaa kutaa Arsii kutaa Jimmaa kutaa Booranaa kutaa Iluu ni gala kutaa Oromoo tokko jechuun kutaa Baalee osoo hin jedhin kutaalee hundarra uffata mataa ofii danda'ametu jira waan ta'eef uffata mataa ofii kana gaafa uffatte ka barbaadda. Nama fakkeenyaaf uffata aadaa Oromoo baay'een uffadhe kan uffatiin hin jira jedhee yaadu bara baranaas yoo gargaarsa isaatiin uffata bareedaa isaa ofitti gaxxame irreecha kana akka isin waliin dabarsu kabajaa fi jaalalaan isinii himuu barbaada. Egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa kan har'aaf qabanne kana fakkaata. Gootota keenyaa ammas irra deebi'eetiin araarama Rabbi haa kennuufi jedha. Waan hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Ankan isin waliin ture isin waliin haasa'aa ture Ready Adam Tube. Namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuu maatii ta'a. Yaada keessan commenti jalatti kennachuu dandeessu. Akkasumas immootu rakkoo addaatii fi wanta adda addaa yoo jiraate gama bilbila kiyyaa abaawootii jalatti argama. Sagalee qofa akkanaa keessan kabajaan isin gaafadha. Maaliif bilbilaan nama hunda keessummeessu waan ulfaatuuf sagalee keessan kaa'adha. Sagalee keessan sanan immoo dhageeffadhe deebiitti isinii kenna.
oolmaa gaarii fayyaa naataa bara bara gaarii.